ergaan isaaniif dabarsinus a qabsoo bilisummaa Oromoo haga har'aattuu milkoomina hawwamuuf irra gahuu kan hanqateef diinni yookiin sirni diina qabsoo saba keenyaa gufachiisuu irratti hagas mara jabina qabaatee osoo hin taane sirnaan ijaaramuun hoogganuu fi hoogganamuun dhawataan gola yookiin instituushin ammayyaa fi waarawaa dhaabbachuu waan dadhabameef. Seenaa qabsoo Oromoo baroota dhihoo hoo ilaalle hanqina kanaaf sababa kan ta'an caalattuu jaarmolee siyaasaa Oromooti jechuu ni danda'ama. Kanaaf badii kaliif irraa baramee akka jaarmattis mata mataadhaan cimaa gamtaadhaan irraan deebi'a gamtaadhaan ammoo rakkoo qabsichaa fi sabichaatiif mariidhaan wal hubannoodhaan furuu irratti garaadhaan walitti hojjedhaa jennaan. Ergaa kana kan nu qofaatti hin taane guutuu saba keenyatu isiniif dabarsaa jira. Adaraa saba dhagaa isin hin jenne. Haala faallaa aadaa siyaasaa fi sirna Oromoo kalee ganamaa ta'e nam-tokkee yookiin hooggana tokko furtuu rakkoo qabsoo Oromoo maraa taasisanii ilaaluu haa dhaabbatu. Furmaanni waarawaan qabsoo sabichaa kan irratti hundaa'u nam-tokkee yookiin garee hagamuu beekumsa qabdu irratti akka hin taane hubatamee gola yookiin instituushinii saba keenya guutuutti karaa siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaatiin hirmaachisee humneessu ijaaruu irratti akka fuulleffattan jenna. Biyya ambaa kanatti miseensonni yookiin deeggartoonni keessan ilaalcha qaban walii kabajanii akka jaarmaalee hawaasaa keessatti waliin hojjetan malee akka walirratti hin hojjenne gorsa yookiin kallattii kennaafi. Hawaasni Oromoo ala jiru humna qabsoo biyya keessaa akka ta'uuf haala jaaraa ta'e mijeessafi. Har'a hawaasni keenya rifaatuu kalee yookiin xiroomaa kalee irraa hafee damdamatee walitti fayyee jira. Adaraa faca'insa kalee akka nutti hin deebisne taasisa. Lammataan ergaan keenya kan waldaa hawaasa Oromoo bal'aa har'a asitti argamuuf qabnu wal haa ijaaru ka jedhu. Hoo jaaramni saba keenya sagalee gargaarsa ta'an. Kanaaf warri waldaa kana keessa kanaan dura miseensa hin ta'in koottaa waldaa kanatti makamaa. Waan hawaasa saba keessan ilaaluu irratti qooda fudhaa. Waan mara jaarmaya siyaasatii hin dhiisina. Jaarmaleen siyaasiyaas aramtanii jabina horachuu keessanii isaanis jabeessa jedhe. Sadaffaa hayyoota Oromoo as jirtan akkasumas ardii addunyaa guuturra jirtan maraaf ergaan keenya adaraa miira injifadhaa isinin jedhe. Hayyuun ara awwaala, dhugaa qotee baasa. Dhugaan ilmarra mararti jedheeti dhugaa baasuuf carraaqa. Dhugaa jirtu irratti saba jaaraa. Dhawata laphee yookiin harti biitii saba keessaa ni caqasa. Walta'iinsa sabaatti uumaa consensus builder ta'a. Kanaaf rakkoo haalaan ulfaataa ta'e kan har'a sabni keenya keessa jiru hubadhaatii mataa walitti nu qabadhaa. Dhara qabsoo saba keenya sakaalu diigaa sirna keessaa xurree saba keenya baasuu nu akeeka. Ofittoo ta'uu dhiisatoo salphilas ta'uudhaan sabni keenya ijaaruu
soqa mine truth and only the truth isiniin jenna dhumarratti gahaa jiru nu gaddisiisa mirga saba keenyaa kan sarbaa jiru Itoophiyaati. Gocha mootummaa kana haalaan balaaleffanna. Qabsaa'otaa fi falmatoota mirgaa ilmaan namaa hidhaa keessatti dararamaa jiran hiikaa jennaan. Saba keenyaaf nagaa buusaa jennaan. Uummata keenyan ammoo qabsootti jirtu ni deeggarra waan dandeenyu maran si cinaa dhaabbannaa mirga keetiif falmadhu jennaan. Oromooti waan ulfaatuma. Ayee nama tuqa sama barree afeera alaa hojjechaa jirti si'a adaraan ayaama shamarree kuzeema Kuas Ivan kenna, Ivan. Ini, Fiji nama utak keburi. Kanan kawat. Enggak, kan mana? Sagantaa yeroo keessan humna keessan kun akka bareedu baay'ee galatooma. Galanni keessan bilisummaa ta'u itti aansuun uummata naannoo Torontoo fi uummata naannawa ishee dhuftanii bakka kanatti argamtanii ilma keessan obbo Jawaar keessaniif baay'ee galatooma. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Bagana dabalataanis Jawaarillee mana jira garuu qabsaa'otaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo kan akka bagana gaya kutan warri Toronto naannawa Toronto jirtan hundinuu warra dhuftanii asiin mootisan galatooma. Koree waan kana qopheessite hunda galatoomaan ja'anii ammallee
ilma keenya obboleessa keenya Johar Muhammad abbaa Oromoo yoomi baga rabbi nagaa wal agar Assalamualaikum warahmatullahi
galat ummata oromootiif jedhee lubbuu kan kenne itoo waa tokko namaa
silaa keenya anaaf ilma kan ta'u hojja Muhammad isiniif dhiyeessa dabareen kan isaati. Hundi dura baga Rabbi wal agarsiise isinillee COVID irraa haftanii anillee qaallitti maakalaw irraa hafe baga Rabbi nagaa wal agarsiise. Baatii lama osoo addan dhaabiniin naanna'aa jira, odeessaas jira. Hedduu dadhabee Kaanaadaa sababa barbaadellee irraa hafuuf hin ka'e. Viizaalleen turee dhufee garuu mootummaan teessanillee diddeen naa kennite. Hoggaan nan hafajee kitaaba afaa gaafadhu immoo nooyeta warri Ameerikaa warri Kaanadaa kun walitti naafa. Kanaafuu Ameerikaa dhayitee Kaanadaa yoo hin dhufne lammata garba maalii kan Atlaantikii kanan ceetu jenna doorsisee saniif hin dhufe. Bagan dhufee baga wal agarree baga nagaan eedanii siin jaa. Biyya tana Kaanadaa yeroo duraatiif biyyi faranjii ani yeroo duraatii dhufe I think Hoolaanditti aanee kana na fakkaata 2004 dhufe British Columbia. Some booda I think I told you this story many times. 2005 nama tokko biyya tanaa isin beekuun ture hoggaan dargaggoo jaarra jennee sochoonu tokko 2005 hin dhufe for Christmas break. Hoggaan dhufe garbii tokko qofaan argee faana isaa dullacha wajjin achirraa kaanee I've been coming here every year. Last 4 years I think magaalaan yeroo afurtii deddeebi'e tana qofa na fakkaatti. 2018 osoon biyyatti hin deebiin asin ture. Kompiitaraan na yaadachiise hoggaa waa sarchii godhu har'a. 2018 yeroo mirqaanni jijjiiramaa ture sani as dhufeetiin ture. If you remember I was very skeptical. Namni hedduunis mirqaana keenya irra bishaan qabbanaa'aa na hiite naan jechuu ture. Skeptical. And I decided in this town to go back as well. Preconditionii keenya ture sanirra hundooyineetti murteessinee deemne. Then I think 2018 keessa biyya galee immoo biyya irraa hin dhufe. Sababa dhufeef illee hin beeku. Wal geenyee marii goone. Marii sanirratti I came again with a very depressed mood. As Toronto hoggaan dhufu yeroo baay'ee namoonni illee siiriyasii waan ta'aniif waan siiriyasii dubbadha. 2018 yeroo mirqaanni jiru sun maybe December akkasna fakkaata. Biyyi rakkootti deemaa jirti. Civil War'itti deemaa jirra. Ce'umsi kun gufateera.
hadiidarraa bayaa jira. Qabbaneessa hanimuun kun haa dhumu real business haa seennu jedhee dubbachuu kiyyanii yaadadha. 2019 immoo waggaa ibiddi ON dhufe. 19 or early 20s I think December akka waan akkasii ammallee na fakkaata. Yeroo san immoo yeroo jaraanis wal jeeyinee duulli guddaan narra godhame tokkoon dhufe. Guuza hedduu ture. Gaafasis akkam biyya deemu sinitti men deeme. Arrammoo dhufne. Warri as jirtan yeroo hedduu akkan jedhutti Oslo fi Torontoon hawaasa buuleessa jira. Warra qabsoo Jabuuti, Hargeysa, Mogadishoo, Naayiroobii, Xaaliyaan, Saawudii hunda keessa dabree jira. Kanaaf waan siiriyaas ta'e waliin haasa'uun barbaachisaadha. Haala qabatamaa biyya saniitis, haala gara fuulduraattis yeroo fudhee isin hojii haasa'uun nufin deema. Qabxiilee hangammaa baatii lamaan dabreef marii bal'aa goone hawaasa addunyaa hawaasa keenya bakka adda addaa jiru wajjin gaafileen adda addaas ka'aa ture. Hamban barbaade olitti immoo namni keenya wal jidduutti waa'ee ormaa osoo hin ta'in waa'ee ofii waan kallattii ofii karaa itti deemuu qabnu bal'inaan mareetaa jira. Toronto irraa kaasuudhaan Kaanaadaatti sanbootas biyya deebinee marii kana we will going to deepen it. Gadi bal'ifnaa deemnaa jechuu kanaaf barsiisaa ta'uun dharraa duraani nu barsiiftellee jeenaa hamma tokko tokko waan hangammaa haasa'u lilbi graafiik bifa ta'een mariidhaafis manattis galtanii asittis mariidhaaf bifa ta'uun xiqqoo theoretical waan ta'e empirical waan ta'e xiqqoo tuttuquu yaala. Dhiifama naa godhaa barruu kana barreessaatiin jira. Wanni isaa hedduun afaan Ingiliziitiin qophaa'e. Connecti naa gooteerta? Okay. Is it working? Did it? Thank you for the Manni dhabeeta nama dulloomsa. Kompiitara soolaalee fakkaatti. Probably we should restart it. Restart the one more. Sound effect. Can I just? Sound effect. Probably we'll restart. يقابيه الرد أتكرر به خطأ عن سيله. Yeah. ما سري سليم. Yes. No, it's in 2 minutes. Yeah. Yeah. Better. Okay. Yeah. That's it. Good. Okay. Ammoo yaami qabsoon amma ture beekuudhaaf
tokko lallaalu. Jaatama irraa kaanee fi bakkee amma irra jirru dachiif samiidha. Haalli hawaasni keenya keessa biitii sun keessa jirtus addunyaanis keessa jirtu ka keessa irraa eegaluun barbaada. Akka ilaalcha kiyyatti qabsoon Oromootuun gaafa eegalte jaatamoota irraa kaase hanga ammaatti gulantaalee takkaa'u sadarkaalee sadi keessa dabarte. Akkuma sabboonummaa biraa yookiin immoo nationalist project kamiitu hawaasa tokko gabrummaan cunqursaan adda diige deebiftee rooroo irra aansuudha. Sirna siyaasaan hojii dabooti, hojii walooti, hojii guuzaati. Ummanni tokko waan walootiif walii akka bayoo ka barbaadan taate waloo isaa deebisanii eenyummaa waloo isaa ijaaruun barbaachisaadha. Kanaaf gulantaan abboonni keenya dura godhan jaatamoota irraa kaasee sochiin afran qalloo, caatu lamaa saataatu, sochiin baalee, raadiyoo Moqdishoo kun sochii revival jennuun takkaahuu hawaasa mataa isaa dadammaqsuuti. Kana keessa dabarre. Lammaffaa irratti ummata dammaqsitee immoo jaaruu qabda. Organize godhuu qabda. Mataa isaatii fi jaarmaa caasaa itti godhuudha. Mallattoo waloodha kennuufii qabda. Reconstruction phase kan jennuun jechuudha. Reconstruction phase hogga jennu fakkeenyaaf odaan amma namu bakka hundatti agarru kuni it wasn't there before 1960s. It was part of the nationalist project. Odaan hin jiru jechuun odaan ni jira. Garuu akka mallattoo Oromoo bahaa dhiyaatetti hin turre. The second phase is the reconstruction phase. Yeroo kanatti maal wanni goone mallattoo waloodhaa, aastoo waloo qopheessuu, qubee qoruu. Maaliifi nationalism without language cannot be resurrected. It cannot be Rashafaa dalagaa turan sun jaarmaa siyaasaa Oromoo Paan Oromoo barruulee barii barasan keessa in the 70s wanni waan mataa dammaysee gadi jaarre san booda wanni dhufe maali? Oromiyaa gadi dhaabuun dhufe. Nationalism hoggaa jennu takkaa'u qabsoo sabboonummaa hoggaa jennu sabaa fi daangaa walirratti tokko godhanii waa sadii wanni gurguddaan Oromoodhaaf ta'e. Oromoon jechuudha. Tokkoffaani afaan barnootaa afaan gochuudha. Afaan hojii gochuudha. This is crucial. Why? Sabboonummaan keessattuu carraa guddaa qaba sabni kun. Mass literacy fi mother tongue literacy yeroo tokko dhufe. Afaan ifiitiin barachuu fi bal'inaan barachuun. Jeetiin malee daataa isaa yoo ilaaltan sagaltamoonni yeroo lakkoofsa nama baratu hedduu itti dabalee fi dhibbantaan isaa itti dabalee fi kan baratu kun immoo jalqaba
tokko yoo ta'e malee. 80 eliitii keessatti marju godhu yeroo duraati birokraatik eliit ta'e dur kan baadiyyaa jiru soon ta'in magaalomaa dhufuusaa wanne jechuudha. Qabsoon dhufuu kan maal ta'uu qaba? Tokko dhaloota kuma irratti hundaa'uu qaba inni. Magaalota jiddu galeessa godha ta'uu qaba. Sadi birokraatik eliit mobilaayiz godhuu danda'uu qaba. Dandeeti now qabsoo torba namoota ammoo actualization yookiin implementation whatever word you choose yoo jenneen kuma saddeet booda is a new phase waggoota afran dabre qabsoo sabboonummaa daa'imas godhe kamiyyuu alatti state power qabatee amala jarra bata after 50 years of struggle waggaa 50 erga deemne booda saba dammaqsine saba jaarre kan jaarame san lafa qabsiifne aangootti bahuu dandeessu sochiin Oromoo kun jechuudha. Aangootti bahuun qabsoon qofa miti. Afrikaattis Eeshiyaa keessatti qabsoon hedduu godhame. Waan qabsoo aangoo qabatte booda rakkoo keessa seenti. Ascendance to power, consolidation of power, and legitimization of power. Teessan ni jabeeffatta, kursii irra teessan ni jabeeffatta, kursii jabeeffatte san halaal godhatta, legitimize godhatta. Waanin sodaachuu tokkotu Oromoo qunname. Qabsoo ajaa'ibaa amma fakkeenya Gaanaa yoo fudhattan, with exception of very few countries, very few nationalist struggles, hedduun isaanii sirna alagaa ofirraa buusaniit waa lama mudatan. Yookiin sirna abbaa irreetitti ba'e yookiin wal waraansa keessa seenan or combination of both. Oromoonis kan avoid gochuu hin dandeenye san keessa seennee jechuudha. We couldn't consolidate power and we couldn't legitimize power. Itti deebi'a. Kana eegan jee booda santitiin deebi'a. Qabsoon Oromoo waggoota 50-60 dabre kana dhawaata afuriin dabartee revival, reconstruction, state formation or actualization, power ascendance inje. Something strange happened more at the same time. At least qabsoon tuni mootummoota afur regimes namoota taayitarra jiran osoo hin ta'in regimes afur keessa dabartee jirti. Sillaasee eegalte darbuu keessa dabartee EPRDF keessa dabartee amma immoo sirna PP keessa jirti. What continued?
ኢምፔሪያል ከጀኑን ስና ኃይለ ሥላሴ ወፍደን ምኒልክ ራካሴ ተርሲሞን ሩል ዮኪሞ ወራንጎረ ጅሩ ማሊ ከሰጡ ኦሮሚያ በረት ወራንጎረ ጅሩ ሪሶርስ ኤክስትራክሽን ረት ፎከስ ከንጎዳዲ ተርሲሞን ጃንት ፈይደማ ኢት ዋዝ ዳይሬክት ሩል sirna naftanyaa ka jennuun sun ka hanga gandaatti gibiraas guuruudhaaf risoorsii guuruu kana kallattiidhaan ruuliin kilaasiin sun namoota isaaniin wal fakkaatan erguudhaan ekstiraakt godhu turan. Direct dargii yoo fudhatte it was semi-direct. Zabana dargi akka duritti osoo hin ta'in hamma tokko Oromoonis biirokraasii keessa gargadii keessa seenuu eegale jechuudha. Still direct but not so. Zabana IPRF moogaa dhufnu indirect. Zabana Haile Sillaasee more of French model hordofuu ture state ni. Zaman IPRF zaman Mallasaa immoo British model indirect model eegale jechuudha. Zaman direct zaman Haile Sillaasee it was direct rule by others. Zaman PP is a direct rule by you. I will come back to it. Motu Oromo kau wa akenna ufirra sosoban akkamin sosoban imperial mootummaan nugusa Italian booda eegatee Oromoon xiqqoo dadammaqee fincilee itti agarsiifatee booda state modernization keessatti eliitii Oromoo ilmaan namoota Oromoo jajjaboo barsiisuu waraanatti galchuu biirokraasiitti galchuu assimileet gochuu amaareessuudhaan ofitti qabachuu irratti hojjete jechuudha. Elite cooptation was the concession. Maaliif Oromoo keessaa warra mataa ta'e yoon qabadhe mass revolt ture. Haga qabee sir guututti assimileet gochuu hin dandeenye warri immoo sirna sanarratti booda fincilee rakkoo itti uumellee warruma dura assimileet Oromoo daawwan godhe takka Oromoo ittiin sosochoosu gaajoo keessa gaafii Oromoof kibba laallattu kanaaf darguun lafa deebise gaafii guutuu sabaan deebifne garuu hamma tokko ummata ofirraa gadi gab gochuu danda'e jechuudha. Maal godhe? Nominal concession, no real concession. Elite cooptation illee nominaalidha. Figurative fafakkeessaa jechuu kiyya. Maal godhe? Oromiyaa akka uumamtu hayyamuudhaan nominally governansii kenne. Dhimma fi konseedi godhe xiqqoo ofirraa gadi qabe. PP noo maal godhu jirti? PP direct rule through our own jedheetiin jira. Jalla kan jee nama lolchisu tokko. If duuba deebitee zamana Haile Sillaaseen hordofti. Elite cooptation irratti focus gooti. Qabeenyaa fi aangoo eliitiidhaaf raabsuu irratti fuulleffatte jechuudha. Strateejiin isaanii hoo concession strateejii isaanii agarsiisa repressive strateejiin isaanii hoo maal ture? Kan zamana Haile Sillaasee kalcharii Haile Sillaasee teewoo yaada ijoorraa waan deemaa turaniif there was significant
cultural and linguistic marginalization and forced assimilation ture. Extended economic exploitation ture jechuudha yeroo Haayile Sillaasee. Yeroo Dargii ture irra caala Dargiin kan adda isa godhu Oromoo handal gochuudhaaf. Haayile Sillaaseen hoogganaa jennu isaa qofa osoo hin ta'in biizinasa qofti godhuu sossobuu irratti hojjetaa ture. Darguun immoo dhabamsiisuu irratti hojjete. Dabana EPRDF garee tokkoon massive political domination irratti hojjete. Lammaffaa economic exploitation itti deeme. Immoo guutumatti Oromoo irratti mass repression hin deeme jechuudha. Jijjiirama kana agartanii miti. Teeta Itoophiyaatii fi it remained constant. The only thing that remained constant over a period of 60 years, the relationship remained securitized. Maal jechuudha? Zamana Haayile Sillaasees nama gammadaa jedhamu tokko yoo fudhattan, yoo Rabbi umurii isaa dheeressee waggaa 90 jiraate. Teetiin Itoophiyaa tan zamana Haayile Sillaasees gammadaa akka diinatti ilaalti. Tan Darguus akka diinatti ilaalti. Ka EPRDFis akka diinatti ilaalti. Tabiibis akka diinatti ilaalti. Teestii godhuu dandeessa waan kana. Bakka wayii waajjira mootummaa federaalaa bakka tokko godhattanii namichi gammadaa jedhamu magaalaalu sistamni ri'aaktiin akka itti godhu baay'een jijjiiramne. Zamana Haayile Sillaasee akka gadi galootti akka farraatti ilaalama. Zamana Dargu akka sargootti ilaalama. Zamana EPRDF akka shororkeessaatti ilaalama. Amma immoo akka shaneetti ilaalama. Isallee give steetii Itoophiyaa qofa miti kan Oromoo akka diinatti ilaaltu. Oromoo akka nama gammadaa the relationship between Ethiopian state and Oromo remains securitized. Very peculiar. Particularly is peculiar and about hariiroon Oromo state ni dhuunfate dhiibee sirna alagaa buusee nama ofii sirna ofii kan jedhu irra kaa'e. Waa'ee aangoo qabatee waa lama dadhabeen isin jedhe. Konsulleet gochuus hin dandeenye, liitimaayis gochuus hin dandeenye. Konsulleet gara lamaan gochuu danda'a sirni tokko. Tokko humnaan gadi cabsee siree akkan sochoone abbaa siree irraatu hunda kabalee booksiin dha'ee firraa jabeeffachuu danda'a. Yookiin immoo nu geessii itilleen turii jedhee waliin ga'ee deemuu danda'a. Sanillee konsulleet gochuu hin dandeenye amma sirni jiru. Liitimaayizeeshiniis hin dandeenye haawo. Liitimaayizeeshiniis gara lamaan argachuu danda'a sirni tokko. Yookiin nama san yookiin immoo sirna sanii yookiin immoo paartii sanii ol humni biraan jiru olaantummaa siyaasaa
guddina diinagdeef security qabaachuudhaan hunda calgochuudhaan liitimazii argachuu danda'a yookiin immoo sirna dimokiraasiitiin filamee liitimazii argachuu danda'a. Sirni ammaa kun and pay attention to this because this is really crucial. Sirni ammaa kun sirna abbaa irraa cimaas ta'uu hin dandeenye. Dimokiraasiitiin illee ce'uu hin dandeenye. Why? Maaliif jennee oggalaalle jijjiiramni dhufe 2018 kuni it is a result of mass movement. Sochii ummataatiin ka dhufe. Sochii ummataa jaarmaa siyaasaa baay'ee xiqqaa ta'e keessaan dhufe. Sochiin ummataa immoo uumama isaatiin sirna ni kuffisa, sirna ni jijjiira harka. Aangoo garuu qabatee deemuu hin danda'u. Itoophiyaa qofatti miti, Oromiyaa qofatti miti, Suudaan laala waan ta'aa jiru. Suudaan haga tokko nuun inspire ta'an. Suudaanis Ijiptis hamma tokko keessatti warri Suudaan nuun inspire ta'an. Sochii ajaa'ibaa godhanii sirna Bashir nufirraa kuffisan. Waggaa lamaatti deebi'anii harka militariitti deebi'an. Maas muuvimentiin politikaa jaarmaa politikaatiin hoogganamuu dhabuun paawar uumaa sirna abbaa irratti deebi'an. Muuvimentiin gara lamaani. Tokkoffaa ofii aangoo hin qabatu. Lammaffaa warra aangoo qabatu san immoo eemaruudhaaf. Eemaruu qofaaf miti. Faawundeeshinii illee ta'uu hin dandeenye. Diteelii keessan seenuu barreeffama. Lammaffaa Oromoon amanuu qaba. 2018 akka jaarmaatti qofa osoo hin ta'in psychologically osoo hin qophaa'in nu warra mormituu keessa ture dhiisati ijoolleen amma aangoo harka qabaniiru aangoon erga harka seenee aangoon harka isaanii seenuu hin amanne. Oromoon akkaataan itti kondiishin ta'ee gamma deeme sirnaan loluu sirna irratti qabsaa'uu qofa waan sirna taligee ofii furachuu exercising power has been new to us and continue to be new to us. Amma learn godha barachaa deemaa jirra jechuudha. The fact that power is new to us. Bulfamuu malee walchines kabiraas bulchine waan hin beekneef daddaaqiinsi lakkoon consolidation fi legitimization jechuudha. Kabira extremely high expectation without sufficient preparation. Mirqaana 2018 ture waggaa laaltan probably nullee can be blamed. Gammachuu fedhii waggaa 50 booda bakka tokko geenya ka jedhu nus even sabni biraallee mirqaana guddaa keessa ture. Organizationally, strategically, nuti qabnu garuu baay'ee xiqqaa ture. Sagaltamii tokkollee rakkoo kana nu mudate. Rooba guddaa kuurii ijaarte maagada baaftee roobni guddaan ati neegii yoo sin roobe maaganni xiqqaa yoo ta'e kuuriitti seenuu deessi dachii ijaarsa jechuudha. Nullee kan tun bira dhufe. What's the consequence? Mismanaged transition. Yookiin immoo ce'umsa intelligent ta'ee jechuudha. Osoo psychologically organizationally itti qophoofnee turre 2020tti jara kufeefne jennee dursitee kuftee in fact 2020 nuun ga'u naf fakkaata xiqqoo achi fageessuu qabna turre maaltu ta'uu qaba ture? Consolidation hawwiin dhufe hawwiinii fi expectation ummanni qabuu fi qaamni adda addaa qabuu fi warri aangootti dhufe dandeenya. Warri aangootti dhufe sirna paartii tokkee dominant party system irraa dominant personality itti jijjiiruu barbaadan. Expectation fi realitiin wal dha'ee jechuudha. Kunoo maal fide? Internal and external contradiction fide. Oromoo keessatti contradiction wal dura dhaabbanna wal faallessaa cimaa uume. Kan amma lolaa kuni bu'aa wal dhibdee siyaasaa 2018 uumame jechuudha. Qophaa'uu dhabuun keenya maal fide? Internal fide. San qofa miti. Sirriitti qophooyne gahumsa jaarmaa
qophaa'ina saayikooloojii aangoo dhufe san ufiifis ormaafis akka ta'utti kara lachuunu takka kara dimokiraasii takka sirna abbaa irreetiin ittiin deemuudhaaf qophaa'uu dhabuun keenya humnoota jennu wajjin walitti bu'iinsa fiti. Civil war amma Oromoon yeroo ammaa civil war lama keessa jira. Tokko wal jidduutti lolaa jira. Oromoo wajjin wal lola. Contradictionii kanatu gara lolaatti cehee jechuudha. Legitimization irratti sirna abbaa irree ta'uu barbaada. Sirna abbaa irree ijaaruudhaaf Oromoon hin danda'u ture 2018 abbaa fedhe yoo fiddan bakka san sirna abbaa irree ijaaruu hin danda'u ture. Maaliif sirna abbaa irree ijaaruudhaaf solid social, economic and security base barbaachisa. Social organization psychology dha. Sabboon immoo sirna irratti finciluu irratti shape yookiin immoo osoo sirnicha security san guutumatti hin dhuunfatin sirna abbaa irree ijaaruu yaalle. Kanaaf bakka sirni security siyaasan sirna abbaa irree uumuu ijaaruun jarjaruun nu jidduttis wajjin siasa psikologi jaga model strategi di dasar gara bulchiinsa gara governance wajji jiru malee rakkoo keessa nama sodaa guddaa qabu tokko kan inni jajjaree biyyatti galee osoo waan baay'ee osoo hin deemne rakkoo isaa kan borasoo deemu nama external ayyayazuun ayita maal jedhan afaan amaaraa si beeka ayyayazuun ayita qamma waan jedhan tokko beektu qabata saalaalitii dhayi harkaa buufadhu een fakkaate internally sheekii ta'uu keenya waggaa argan humnoonni alaa ambishinii biraa fidan 2018
raawwachiisuu hin dandeessan. Hedduudhaan bulchiinsa